jirtu mee maal qopheeffattee waan qabriidhaan deeku itti yaadde inni isheenaan dhumuu hin ooltu har'a of yaadadhu osoo harma jirtu har'a of yaadadhu osoo harma Allahu Akbar. yaa kan na dhagaysu mee dhagahi ammaa sitti illee dheeraysu xiqqumaan siif dhaama salaatuun nurratti dirqama gaafa ballaqerraa hanga guyyaa dhumaa salaatuu dhaqaba cufti ilma namaa yoo salaatuu baanne yaa ummata islaamaa addunyaa tanarraa namuu numa deema mee rabbiin maal jenna guyyattii qiyaamaa guyyaa fuula rahmaan dhaqu gulliin namaa deebisaa gaafa sii qopheessuun arruma yoo har'a qopheessuu baatte immoo yaa nama boorseen hufte isaa laga jahannama osoo achi hin deeyne of yaadadhu amma osoo achi hin deeyne of yaadadhu amma Allahu xiqqaa fi guddaanis kan jirtan as keessa kan dhiiraa fi dhalaa hundi na dhageessa mee bu'aa salaataan gurra isin buusaa xiqqoo naaf obsaatii gurra naaf liqeessa salaatuu dhagahi bu'aasaa rabbii keetii wajjin walitti dhiheessa hariiroo teetii fi tan hawaasaa cimsaa dilii teetii xiqqoo hunda sirraa buusa kana qofaa miti hedduudha bu'aansaa dhukkuba gurguddaa kan qabne wallaansaa kana hundaaf kunoo salaataatu ogeessa qulqullina qaamaas kan siif eegu isa qaama kee bareechee fuula kee siif ibsa wahi kana qofaa hedduudha bu'aansaa yoo argachuu feetan hunda bu'aasaa ofiif salaataatii irrattis wal kaasa ofiif salaataatii irrattis wal kaasa yaa rabbi yaa Allah yaa mootii aalamaa rabbii biraan qabnu rabbiin keenya suma nuti si kadhannaa yaa mootii faarfama mee nurra laaffisii salaata kee kana kan salaatu jirruus godhi qeebalamaa nu badhaasi rabbii milkii gandalamaa alhamdulillahi faaruunis keetuma alhamdulillahi faaruunis keetuma alhamdulillahi rabbi alhamdulillahi